Hordoftoota gaaddisa aappii akkam nagaa jirtu ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'a aappii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Aappiin kun illee kan baay'ee nama fayyadudha jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana kan argannu pileestoorii keessaa arganna jechuudha. Pileestoorii keessa seenuudhaan ittiin barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf pileestoorii keessa yeroo seentanii jettanitti itti barreessitanii aappiin kun maqaan isaa maal jettanii itti barreessitu tokko cook support kan jedhu lammaffaan immoo team viewer kan jedhu jechuudha. Kanaaf isaan lamaan kun dirqama bilbila lamaan irratti argamuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila asirratti argitan kana irratti illee isaan lachuun kanaan buufanna. Isa gamanaa kana irratti illee bilbila lamaan irratti hin buufanna jechuudha. Isaan lamaan jechuudha. Team viewerii fi quick support kan jedhu kana bilbila lachuu irratti buufanna jechuudha. Faayidaan isaa kun maali yoo jettanii yeroo pileestoorii keessa ol baafattanii kaatanii ajaja sana ajajuun bantanii ergoo jettanii booda faayidaan isaa maal jettanii yoo ilaaltan jechuudha. Bilbilli nama tokko fageenya irra jiru yoo jala wanta inni keessa seenetiin jala dogongoramu ta'u taate isa naaf sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabumatti ofii keenya bakka barbaanne seetingii ta'ee pileestoorii keessa ta'ee wanta seenne keessa seennetiin harka keenyaan achi keessa seennee sirreessuuf hin dandeenya jechuudha. Kanaaf nama tokkoof sirreessuu yoo barbaade amma fakkeenyaaf abbaa bilbila kanaatii sirreessuu yeroo barbaade maal keessan seena jechuudha. Kan isaa bilbila kana sirreessuu yoo barbaade cook support kan jedhu kanan dha'a jechuudha. Akkasuma mootiyyuu ani yoon isaa sirreessuu barbaade mootiyyuu kiyya irratti dhufee team viewer kan jedhu kanan dha'a jechuudha. Ergasii mootiyyuu asitti maallaan jedha open cook support kan jedhudha kanatti dhufa jechuudha. Kanaaf amma ani maaliin godhaa bilbila isaa kana irratti kan naa dhufe kan ID isaa naa kenne kana irratti iddoo kana irratti maalan guuta jechuudha. Tokko lama torba kan jedhu kana akkuma argitan tokko lama torba sagal torba duwwaa lama sagal duwwaa kan jedhu kana maalin godhaa irratti ergan guute mootiyyuu remote control kan jedhudha jechuudha. Remote control kan jedhu kana yeroon dha'e akkuma ilaaltan wal argachuudhaaf deema jechuudha. Erga kana ta'e asirratti maal na gaafata abbaa san irratti eeyyama na gaafata jechuudha. Namni sun eeyyama yoo naa kenne malee naaf banamuu hin danda'u. Kanaaf deen alloo jedha alloo jennaan jechuudha. Inni achi eeyyama yoo naa kenne qajeelumatti bilbila isaa kanaan kontaaktii wal godha jechuudha. Fakkeenyaaf okay networkiidha hangasitti ni eeddan jechuudha. Fakkeenyaaf okay akkuma ilaaltan fudhatee jira jechuudha. Anamma yeroo ilaaltanii jettan asitti yoo kana sochoosu dhufee as keessa socho'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan asitti an sochoosu kuni aappiin kuni kan nama sanaati jechuudha. Aappiin kuni kan eenyuti jechuudha? Kan bilbila nama sanaati jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti inni seetingii ana fakkeenyaaf aappii kanneen aniin qabuuti. Amma fakkeenyaaf ani kanan qabu aappiin kunniin kan isaati. As keessatti seetingii isaa keessa seenuun barbaade akkuma ilaaltan seetingii kana keessa yoon seene kana fakkaata jechuudha. As keessaa fakkeenyaaf seetingii kana keessa seenee fakkeenyaaf akka itti daataa itti banatan itti agarsiisuu danda'a ta'a. Wanta bira na gaafachuu danda'a ta'a. Fakkeenyaaf waayifaa akkuma achitti argitan kun kan isaati jechuudha. Bilbilli kun fakkeenyaaf of duubas deebi'u yeroo barbaade akkanatti irraa deebi'a. As keessatti wanta inni keessa seenuu barbaade tokko kun bilbila isaati jechuudha. Ofii kiyyaa harka kiyyaan fakkeenyaaf amma Facebook akkamitti ilaaltan kuni Facebook kan isaati jechuudha. Facebook kana yoo ilaaltan kan isaatiin jechuudha malee bilbila kiyyarra garuu akka jiruun wanti bilbila isaa keessa jiru bilbila kiyyarra dhufee jira waan ta'eef Facebook isaa kanaan fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Amma yommuu ilaaltan Facebookin kun kiyyaa miti jechuudha kan nama sanaati jechuudha. Kan bilbila nama sanaati jechuudha garabamatti as keessa seenee wanta barbaade sirreessuuf hin danda'a. Akkasuma mootiyyuu Google yookaan akkaawuntii adda addaa banuuf hin danda'a jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa baay'ee kan namatti toludha. Akkuma ilaaltan bilbilli an olii gad oofaa jiru kun bilbila isaati jechuudha. Kun immoo bilbila kiyyaa garuu aappiin asirra jiru marri isaa kontaaktii ta'ee jira jechuudha. Nama sanaa wanta barbaade ilaaluu hin danda'a. Fakkeenyaaf gaalarii isaa seenuu hin danda'a. Kaameraadhaan immoo ilaaluu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kaalkuleetii yoo barbaade wanti inni naan jedhe wanti inni rakkate sana amma asuma ta'eyyuu bilbila isaa kana jechuudha. Poonoo kan jedhu kanaan seenee bilbila kanaan bilbiluu hin danda'a jechuudha. Bilbila isaatiin as taa'ee an ofii kiyyaa bilbiluu hin danda'an jechuudha. Kanaaf aappii baay'ee namatti toludha. Keessattuu gaarummaadhaaf yeroo fayyadamne namni tokko yeroo rakkate yoo tokko hin beekne tokko beekuu danda'a waan ta'eedhaaf nama sanatti aappii kana buufachuudhaan itti himate yoo jedhe inni sun immoo iddoo fageenya irra taa'ee fakkeenyaaf biyya bira taa'ettiniin Itoophiyaa taa'ee biyya biraatti sirreessuuf hin danda'a. Biyya biraa taa'ee Itoophiyaatti sirreessuuf hin danda'a jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Aappiin baay'ee aappii namatti toludha isiniin jedha.
Kanaafuu akkuma ergitan kana isa kana fakkaata. Kanaaf aappiin kun yoo isin tole mootiyyuu namoota birootiif share gochuu hin dagatinaadhaan isiniin jedha. Akkasuma mootiyyuu gaaddisa aappii jechuudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.